hin qaanofne immoo qanama dhukkubaa dhuddii jedhan dirqiidhaan morma kiyya na qabdanii jechuudha. Lubbuna keessaa baaftan kan banne lubbuna keessaa baaftanii bar koomentii jalatti bifa viidiyootiin illee isin argaan jira jechuudha. Warri maasumayyaa deeggartaadhaan viidiyoodhaan illee achi abbaatanii jechuudha. Maqaa kiyyan dhofne malee naqeeqaa jirtan isin argaan jira bar waan hin viidiyoo keessa hin argine isinitti fakkaate. Koomentii isiniin barreessu malee haga dhumaatti isin dhaggeeffadhaa jechuudha. Gaafa mataa gadi qabadde jechuudha. Barra dabartuufanii mataa gadi qabadde jechuudha malee jechuudha. Mana namaa keessan jiraadhaafan malee kan hin jedhee mataa gadi qabadde uummata koomentiidhaaf warroota viidiyoodhaan baatanii jechuudha. Naqeexxanii miti jechuudha. Annama qeeqamu miti jechuudha. Annama arrabsamu miti jechuudha. Maaliif jennaani abbaa fedhe deeggara. Abbaa fedhe immoo dhiisa. Abbaa fedhe raggataa. Abbaa fedhe faarsaa jechuudha. Mina gabbaa. Waan isin galchu qaba mana kiyyaa miti. Mana kiyyatti abbaa fedhe faarsaa abbaa fedhe dhiisa. Waan isin galchu tokkollee hin qabu jechuudha. Ijoolleen ayyuudhaaf jettanii na loltanii jechuudha. Anayyuu lolee beeka. Anayyuu lolee beeka. Qaata duratti loleen ture. Sanuu gaafa wabiin reebameen lole. Sanuu biidiyoo na dabbaree jennaan hin kaase. Ofii kiyyaa lolee jechuudha. Ergasii immoo hin lolle. Dirqama deeggaruu dirqama mataarratti baachuun qabaan. Kan maal isheen hojjetteef gaarummaa isheen maal hojjetteef mataarratti baadde ishee faarsaa anayyuu. Gaarummaa isheen maal hojjetteefanii? Gaarummaa isheen bultii namaa diiddeefanii? Gaarummaa isheen abbaa manaa fi haadha manaa adda baafteefan deeggaraayi? Sumayyaa maa deeggartaa? Ati Oromoo miti? Ati nafxanyaadha? Ati qomceedha? Bagan qomcee ta'e mina gabbaa? Bagan qomcee ta'e qomceen nama bara. Bagan qomcee ta'e jechuudha. Otoo beektanii akkas jechuun qabdan eekoo. Intala keessan turka jira waan ta'eef. Dhiiga keessan turka jira waan ta'eef Sumayyaa dhiiga keessan hojii kan isheen deemte tan karaattataa jirtu jechuudha. Dhiiga keessan bakka ittiin ganne isheen dhiiga kun hecee kun ilmoo maaliiti jettee bakka ittiin ganne ilma mucaa keessan hojii rakkachaa jirtu otoo beektanii hanqa qabdu ko harka irratti baachuu qabdu isin zarinnati keessaan baatan naman taatan gara zarinnati too nama geessitanii Oromoodhaa fi Arsiidhaa fi Harargee warree baan jirtu dhiiga walirra kutaan jirtu isheen kanallee hormaaf iyyuu akkana jettu. Horma ittanii jechuudha. Garuu horma miti Sumayyaa. Ijoollee keenya Oromoo jechuudha. Akka isheen itti qallabaa baate natu beeka. Har'a waggaa 7 keessan jira argin Sumayyaa eegaluu jalqabe. Yeroo isheen ogummaa harkaa waraqataadhaa fi aalaandii walitti guurtee abaaboo humtee hojjettu kalaqa mataa isheetii ogummaa mataa isheetii yuutuubii kana guddifachaa dhufte ko Sumayyaan. Booddana erguma miidiyaa irratti mul'achuu kaate booddana. Duraa kaashee ishee hordofaa yeroo isheen ogummaa harkaa hojjettu jechuudha. Ogummaa isheen qabdu isheen ikkoo isamma Sayidoon fuudhee dubartoota taraa kana wajjin olii gadi oofutti ka'e nama taraa miti Sumayyaan ikkoo nama kalaqa mataa isheetii sammuu ishee keessaa fuudhee hojjettudha jechuudha. Nama tuffatamuu miti jechuudha. Warroonni zarinnatitti qabdate Oromoo miti maashee deeggarta bagan deeggare isheetu miidhamtuudha ko Sayidoodha bar balleessaan Sayidoodhaa fi Ayyuudha balleessaan. Sayidoodhaaf Ayyuutu bultii jeeqeta har'a achi deebi'ee boo'a gadda. Issee argatte ka Ayyuun. Hojii ishee argattee jirti Ayyuuni. Gaafan keessaanitti mana dhageesse ammoo argatte moo hin arganne. Bakka lixunna biyya kanaan bada binni jedheen bada nan deema jechaan jirtu Ayyuunneen gadda. Argatte ka isheen iyyuu jechuu isheen iyyuu argatte bultii namaa diiddee kan immoo jaarratte teessi. Ofii isheetii mana ho'aa keessa teessi. Haadhaaf ilmoo addaan baafte abbaaf ilmoo addaan baafte jechuu jaalala jettanii. Kanaaf ishee waan gaarii akkamittiin Ayyuu deeggaran issee dibbee dha'uu fi faarsuu dibbee dha'ee fi faarsuu Ayyuu gaarii hojjette abbaa manaa fi haadha manaa adda baaste gaarii hojjette kanaafan faarsaa miti kana barbaaddan miti warroonni bifa viidiyoonitiin isin naqeettan isin arga bara bifa viidiyootiin maqa akkamittiin ituu horma faarsiti utuu intalli keenya jirtu maal waan gaarii gooteef ikkoo Sumayyaan dhiiga kiyya bara akkamittiin jaalladha bara. Sumayyaa Rabbiin iyyootu Sumayyaa nan agarsiisin nan ajjeesini boonsha Allah bismillah. Rabbiin iyyootu Sumayyaa nan argin nan ajjeesi dafee biyya kana na galchu Finfinneetti na argitu. Isaan namni Sumayyaa baqatan Sumayyaa bira naqa. Isaan Sumayyaan nama dhokattaan lenan dhokattu. Kotti nani naan jette bar. Dhugaa hin dhufta gaafa dhuftu dhufeessi barbaada naan jette bar. Anati lakkii anuman mana kee dhufaan jedheen malee dhuftee barbaadde bar Sumayyaa. Ana akkan ta'initti ta'ee Sumayyaa arguu qabaa jechuun boolla ishee lixxee Sumayyaa arguu qabaa jechuudha gaafan biyya galu. Maaliif jennaani haadha daa'imaati bar haadha ilmaati bar haadha ijoolleeti bar dhugaa rabbii haadha ijoolleeti. Otuu niin fuudhin jedhuuni otuu isheen hin fuudhin dhiisii jettuuni fuudhee dhaqee mokokola abidda lakkatti suuqe. Abidda lakkatti abidda boba'aa jirutti dhaqee abidda kaa'e qubatti suuqe Sayidoon. Abidda akkatti boba'aa jiru dhaqee qubatti suuqe. Dhiisee naan dide ammoo ol deebi'ee bu'aa kaadheen gadda. Maaltu na boosisee jedhee handuuqa maaltu na boosise
hojii isaa ta'utti isatu balleesse. Yoo dubartiin dhufte duukaa galagalee ilaala. Yoo dubartiin dhufte duukaa galagalee ilaala. Dabbaa jedha. Isaa iyyuuti kan balleesse kan balleessaa qabu. Sumayyaan maal goote? Kanaaf amma ani ayyuu deeggaruu qaba miti. Atta maalirra dhaabbadde ayyuu deeggaraanii isin bari kan ayyuu deeggartanii. Eengadde bargaafa Sumayyaanii adi ballilee keessaanii luu dhaqee gorsaan illee dhaqee keessaanii iyyuu taasaa ture. Isin bari ergi eengadde Sumayyaan kursii laastikii kursii ishee mana shaayii sana irratti hiitee jechuudha. Dhuftee as faraarraateetu ayyuu goota keenya ayyuu leenca keenya jechuutti kaata malee duraan ayyuu arrabsitu bar guyyaa tokko arrabsee beekan guyyaa tokkotti arrabsee sana onan dhiise dileetii godhee viidiyoocha jechuudha. Guyyaa tokko koomentii jalatti dhaqee arrabsee beekan isin miti kan arrabsee beeku har'a immoo dhuftaniitu ana gowwitti na argattanii mataa irratti ol labaatan na fincooftu kaabbaate anoo isin jalaan dida anoo isin ittiin dubbadhu mataa irratti ol labaatu ani har'as boris Sumayyaan deeggaramu waan itti fiddusii ilaala si sodaadhamoo akkuma maal gochi kanaaf maaltu yuutuubii baneetti kenne anamoo ansaammu boloonii mataa keetii hiikeesii deebisan an beektu malee jechuun yuutuubii banuu miti boloonii mataa keetii hiikeesii deebisaa jechuu kan akkanaan jettee na harrabsitu jechuu muka nyaatta muka gogaa dhugaa natti buuta taanaan muka nyaatta laa muka gogaa nyaatta jechuu kanaaf jenna har'as borisii wanti duubana deebisu hin jiru an yoomiyyuu taanaan Sumayyaa biraan dhaabbadha jechuudha har'as boris taanaan kan miidhamaa jiru kan ijoollee cirrakkachaa jiru kan gaaras dakas bishaanis ol ba'ee gabbu'aa jiru Sumayyaadha jechuudha. Kanaafuu dhugaa jiru yoo dubbatanii namatti dhiite barrakkoon qabu dhugaa jiru yoo dubbattee duute lim baqa lafa lixxee jechuudha. Kanaafuu sobaa wal fakkeessu sobaa wal jaallachuun gaarummaan qabu jechuudha. Isin barri hin sobdu. Uummanni kuuwwan hin sobdu barra. Sobdanii gaddi kaleessa gaddi ayyuu keenya ayyuu my love ayyuu akkasin jettanii yerootti viidiyoo irraa daladdanis. Maaliif maaf fakkeessitu engadde oromummaan isinitti dhagahame ayyuu engadde oromummaan isinitti dhagahame argiseen tan karaattetti amma tan karaattetti hojii ishee kenneef rabbiin akka itti hojii namaa deebisa bara hojii ishee kenneef birrillee kadhatti teessee jechuudha mee manuma wahuma wayinaa banimeetti iyyaasuudhaan teessee jechuudha hojii isheen kaffaleef bara rabbumatti namaa kaffalaan beektaa yooti namatti dabdee yooti nama miite jechuun akkamatti dachaa godheesii kaffala ati gatii namarraan baafattinati kan gatii sirraa baasu rabbidha waan ta'eef dhugaa ilma namaarraa yoo ilmi namaasiif miidhee gatii namarraa baafadha ittee hin dubbatinati ani waa baay'ee arge beeka ilma namaatiin miidhame jechuun namni na miidhe jechuun namni na arrabse jechuun torbee sadii gidduutti dachaa dirribii godhe dachaa meeqannaa kaffale jechuun miidhuma kanarratti rabbiin jechuun kanaafuu waan namni goonamni isinitti darbee ittiin rabbitti kennadhu maaliif humna keetii yoo dadhabdee yookaan immoo gocha miidhaa akkas waan akkanaatti godha hin jedhin rabbitti kennadhati inni dachaa dirribii godhe sii kaffala jechuudha namoonni baay'een na beeku jechuudha waan rabbi naa godhe jechuudha namni na miidhe jechuudha kanaafuu jennaani deeffattee jirti isa seenisee miite haadhaaf ijoollee gargar baaftee haga boochisu Sumayyaan dhokattee boossi bar Sumayyaan goota bar miidiyaarra baatee lafa lafteen boofsu bar keessaan dhokattee boossi malee akka biyya akkanattee nama boossu miti jechuudha Sumayyaan nama goota nama cimtuu nama jabduu dhiira garaa kutatti bishaan raafuu gabbise jechuun isee akka Sumayyaatii jechuudha kanaafuu jennaani warroonni maqaa ayyuutiin jettanii koomentii jalatti dhuftanii naas abdaddanii warroonni dhuftanii naa arrabsitanii arraakaatanii dhaabbattu Sumayyaa king of king I love you Sumayyaa leenca unateen nauko onne magiyyarraa jedhaan Sumayyaan har'as boris taanaan leenca goota isin argisiiftee jirti gootummaa ishee dubartii taate bubuqqis irra marsi jettee ni jirti jechuudha kanaafuu jennaani waan na gootu sin qabdu waan na gootu sin qabdu jechuudha zimbal kan na arrabsitu nama lama sadii warroota kaan miti nama lama sadii dhufeetu achoon natti ooganaa'eetu bifa viidiyootiin illee bahee ooganaa'eetu shukkaara kiyya dhibba nagalchaa jechuudha kanaafuu jenna hangaafa naaru xis jedhee dubbachuun barbaadu garummaa nan teessisu na dubbachiisaa jechuudha kanaafuu jecha badaasiniin jechuun barbaadu har'as bores fuuldurri kiyyaa Sumayyaa qofa karaanii maal nama galchuu dee ustaas karaan jannata nama galchuu ustaas boonii jedhe miti ustaas boonii miti karaan jannata nama galchuu karaa Sumayyaa qofa gabbaachuu sin dhageessaniitu kalaas haadha mucaati ittiin bu'inaa haadha mucaati waan ta'eef daa'ima ishee guddifattu maal ishin goote heerumuu dhiistee deemtee intinii ushummaa baafachuu dhiiftee kana barbaaddan miti
isin nama dabatee taa'uun barbaadanii miidiyaa kanarraa nama miriixamu duukaa miriixamtu malee nama mala qabaatee taa'u duukaan teessanii bara isin miidiyaa kanarraa isin beeka kolkolloota dhuguna ta'een haadha raawwallaa arsitii